jira. Sina kunu invitation offer ture. Achuma keessaan tolchine. Osuma jennu ofi baga bante ofi ogote namni sinar kusi garaati nama harka malee. Gaafa namni usee sitti ergu faada of godhatee taphatta akka namni sitti hin argineef. Garuu ifa kana kam danda'u? Dadhabe gaari maal Ijjire isa warra keemii ta'utu beekana wallahi awsa guddaa. Maaki ijjire baay'aas qabdi. Ani fayyadamu ani ifa manaan fayyadama amma immoo ifa gista kata gize ifa manaa wanti je kana silki godhadha malee hin fayyadamu. Ijji nama dhukkubdi barsuun wanti go laayiti tikkeessi ta'in immoo ifa guddaa godhadhu. Mas ifa guddaa godhadhu. yaa sini juma saatun daree malee normaali bar. Bakki normaali ta'e ono akkana nuwa bakka. Akkanatti bareeda. Ni bareedina maganattis. مرحبا يمال جدا بغنا غان دوفتي بغنا غان دوفتي يو سغنتا متاجتي لك ابات دي فما ادان سموري دوفتي وني سيام نيفيس وان ماغا ليتي تنتاتي akkuma beekamu mucaan kun egaa dubbachuu dhiisee ture jira galatoomii yaamicha keenya dhageessee dhufuun keetu waan guddaadha maqaa Muwaazin galatoomii sinjaa maaliif Muwaazin siyaamaan yaaniitti dhufte kabajaa isaaf qabdu akkasumatti illee kabajaa uummata koomantii siif kenneetiif qabdu hedduu takka sirratti argu jira namni nama kabajuun jira Muwaazin kana kabajuun waan guddaadha Muaz nama kabajamu kobar. Yechuna ni Muaz kabajamu. Hojileen isaa goobazidha Muaz jechuun. Bareeda akkasanaan bareedaadha. Anaatu kasaba. Eewas ammoo shahat. Anaatu shimitu biraan. Saniifu. Hawaan yaa ibsaan nuti sommatu bitir fiidisiti. Dhimma dhumne qofa himiif. Hai. Michoontu nama akka du'anii sanii miti dubbachuu dandeenyu ibsaan hundiisu. Ibsaanii. Ibsa itu apa mana kita kurang. Ibsa keenya sama Micha baane sanii. Uune jira. Wana si. Ani kaisarati shee. Fudu anjarti lama faisati fudus. Bizar. Ay hono. Rabbi zar Luga Sheikh Ibsa wajji gize kana wal salamani ni khafi tatani gize gabane on tajan Rabbi sa wajji asabu chuze jan nangai megechu. Akasi. Ya buka. Akkasiti obboleetti qaalii obboleessa keenya arraan tanagaa geemii qaban ture geemiin kun gargaarsa micaa anasiif taajaanii ture haa ta'u garuu murtuu guutuus hin taphadhu jeekute yeroo biraa yoo nuti gargaarsa goonillee jeetu kute nuti ammoo shuggutii Oromoodha rasaasa wajji rasaasa nagattee jirti isii wajji wal mari'addaati akkasumatti illee obboleessa keenya kana gargaaramuu jaaniiti uummanni nutti iyyate akkasii dhufnee sitti gabaa nurraa fudhadhuu siin jenna akkasi wanni si abdeef kanaaf galatoomii siin jenna duraan dursa daa'imman diidame baay'ee seertu guyyaa bitti Yaasiin hedduu galatoomee illee akkasuma gargaarsaatu jira moo? Gargaarsaatu jira karaa gabaabaa. Eessatti? Nangalo, sitti asumatti kaa. Duraan akkas yaannee ture uummata kana gara boodatti ittiin jennee namni kun akkuma maakii reefuun wanta jenne sanitti yoo maqaa gargaarsaati wanta jee namni wanta hin jiru so waan godhamuu qabu hunda ammoo waan achirraa argame obboleessa keenyaaf oolchinaa jennee ture. San booda akka wantaa ta'een taphatamne taphachi murtii ittiin tolleen sa'aa fute Samboda akkam haa Tapha maan taphatina tapha jaalaa taphachuu hin dandeessan ture bara. Isaa kutee bar nu dhiisee hin taphadhullee hin jenneer. Osuma akkamitti taataa'u jiru nama hedduu jira. Ta'is maaliif qabatee hafu? Taphachuullee hin dandeessan because taphni tapha jaalaati taphachuu hin dandeessan. Yaa qayyoo. Silaakas ture. Okay amma maalni taphannaa? No taphaa miti. Okay, aye. Yoo dandeesses kabajaan si gaafannaa yoo ni fi ammoo hin dandeenye jechuun ati
yeroo qabnes hin qabu jechuu dandeessa. Akkaati nuun hin jennes nuu beena maaliif kabajaa uummata Oromootiif qabdu akkasumatti illee namni Oromoo gusee rakkatu. Waan hin feene jecha onnummaan maqaa shuggutii si baafneefu kanaaf jechuudha galatoon. Guyyaatti qaba. Guyyaa ammaa zala baalamatti qabaa maal jechuu jirani? Mana muwaasitti miti. Rakkoon qabu manni rakkoo miti. Wanni guddaan guyyumatti guyyaa sana. Mana kiyyatti gargaarsan guusisu mana kee yoo ta'e ni dhufu. Mana kee yoo ta'e qofan dhufamas. Yoo mana kee hin ta'in immoo gama kiyyaan waan danda'u qarqaareetiin risiita si erga. Yaada nama sirriitti nama ibsaadhaa yaada. Bari ibsini afaan Oromoo kanaan lamaasa. Ati hanga amma fakkeenyaaf waa'ee geemii isaanii kanaa fi kana irraa quban qabdu. Yaadni keenya sii galee duraan dursa. Yaadni sii galee maayikitti. Akka isin jechuun geemii murtii guutuu wajjin wallalanii geemii akka qabatanii taphachuu kan hin beeka. Geemiin hafee moo araarratti akka jijjiirtan hin beeka. San malee waan biraatti akka hin beeku jechuudha. Mucaa gargaarsisaa jirtan immoo feesbuuk irratti illee egzee poost gootan dubbisee hin jira argitu jira. Kijibuun hin barbaachisu san qofa hin beeku waan biraa wanta akka hin beeku. Okay. Amma geemiin asirraa argamu kun maalleen asirraa argamu geemii muwaazii fi murtii guutuu gisee hojii taphatan micaasaniif geessinaa yookaan kaan ammoo micaasaniif kanninaa jaaniiti walii galanii turan. Hubattee jirtama? Na galee bara amma geemiin sun hafee moo gargaarsa keessanii maa? Geemiin hafee jira amma karaa gargaarsaatti haa achi dabarruu jechuu jira. Geemiin hafee jira. Micaasanaa gargaarruu. Barnaa galee jira banaanis kan hin jeessiin gallee na fakkaate. Qarqaarsa gootan irratti mana mu'aazii yoo ta'e nin hirmaadha. Yoo nin hirmaadha. Ani immoo qarqaarsa akka maakii takkatti hin qarqaaraan hin jedhe. Mana kiyyatti anis dhiiseetiin jiraadha. Ani hin qarqaaru mana kiyyatti. Because maaliif jennaan na arrabsan boruus deebi'anii si galee ani arrabamuu hin jaaladhu. Namni anaaf dubbatu tokko illee hin jiru. Gaafa qarqaarsaa maakii qarqaarsisus waan arrabni narraa hafee hin beeku. Haati xiyyees abbaan kee gargaarsamaa jiranii. Kanaafuu ani hin danda'u si galee dhiifama. Okay. Maaliif amma? Mana keetti nama hedduu gargaaramee makee jechuun nama hedduu gargaaramee mana keetti. Ijoolleen teenya dhaggeeffadhu. Muwaaz maaltu jira seetee dhaggeeffadhu sitti hima. Hundi keessan waan miidiyaa kanarratti deemu ture hundi keessan quba qabdan. Quba qabdan yoo gaa quba hin qabnu jee rabbiin illee isin harkaa jechuudha. Wanta asirratti miidiyaa kanarratti dubartii takka ta'ee wanta narratti deemu hundanii quba qabdan. Guyyaa takkallee namni guddaan takka gabbee micoon tun dubartiidha dhaabee dhiisii maa rakkoon keessan jee namni gaafate hin jiru. Namni takka jechuun guyyaa takkallee si galee gargaarsa uummata Harargee sanillee akka dura bahee qarqaarsi waan danda'u uummata kakaasee gargaarsa walitti qabellee hin beekan. Saniifillee galatoomii osoo hin jiraatin arrabaan naaf deebi'ee jechuudha. So amma maal jeetin ammas kana arrabsanii deebisanii maal jeetin qarqaarsisa. Anas la waan isin dhuftaniif hayyee jee malee dhaga'uun barbaadu an gargaarsuma waa'uma Harargee tana keessaa dhaga'uun barbaadu an dhugaa dhiifama naa gooti. Maaliif jennaan yoo baalageen illee balleessite guddaan har'a isinuu wallaltanii walitti isin araarsise kun guyyaa takka dhaabaa namni jeeni jira miidiyaa kanarratti hin jiru bar nam takka illee jechuudha. Anka kullaana gabbaasanii anka ganna gargalchanii waa meeqa na godhan kutaan biraawundi anka maaltu maal ta'e jiru takkatti jechuudha. Sinii galee. Saladdiin abdii laayivii seenuu qabdu si galchuudhaaf akkasa invaayitii. Kanaafuu akkasii saniif malee an rakkoo biraa qabaadheetiin. Yaa walaa ani illee isin kabajaa guddaan isiniif qaba. Akkasitti na hubadhaa waan biraatiif miti. Bakka arraba jechuun arraba wanti bikka jechuun akkan arrabsamu osoo hin beeku waa godhuun barbaadu si galee duraan illee taatu namni rabbiif jecha waa hedduu ni goota beekte gaafa guddatee immoo ifirraa dhiista beekte wanta hundaa rabbumaa jecha ani uummata
ani sababa kiyya namni fakkeenya waan manam kum tokkoo fi 700 mana kana jira namni kumni tokkoo fi 700 kuni as na laalu dhufe sababa anaati mucaan sun qarqaramu wallahi na gammachiisa jechuun isaantu qarqara anaamti garuu sababa kiyyaa namni kun qarqaree hedduu na gammachiisa garuu arraba yoo ta'u rabbiif jechaan godha ani illee hin godhu jechuun mataan godha garuu ni jiraami dubartiidha waan fedheellee ta'uudha namni hanqa obsu qaba obsi gisee daangaa dabare immoo waan san firraatti dhiista si galee sanumaa fi yaamu azo na hubadha. Saladin abdi as keessatti akka garsiitti osoo hin ta'in innis laayivii seenuu qabaan isaa kun laayivii seenuu Saladin laayivii seenii jaan ninna qajee seeneetiin dhabeen Saladin abdi dhimma mucaa kanaa sirriitti jirarraa kaasee isatu beeka namuun darallee isaa beeka nana keechu jira sanii wanta dhiifamaa kaayyee Rakkoomi Saladin dhufee hayyee waan jiru jennee waan tokko murteessin adda waan bakka atis yoo baalloo mataa keetii qabaatti yookaan waan godhu qabdu. Hayyee nagaan turash. Deemin jennee bar. Jechuun hayyee jechuun kan. Saladin ummaan haa dhufu yookaan Saladin namni tokko yookaan haa dhufu laayivii seenuu qabane ergiif naan jechu jiran Saladin nana keechu jira. Innis laayivii seenuu qabaansa an isaaf erguudha akkanuma balbitti yoo ta'e. Live seenuu qabaame? Live seenuu qaba. Live seenee ergatu qaba. Gastiin jiru beekite. Live ergatu. Rakkoon qabu. Saladin live seenee nuti kophaa keenya waan godhu wanti nu leen qabnu jechuun waan kana. Hawaasuma waliin taanee godhu qabnu. Jala kaasnee waan kana jecha godhu qabna. Guyyaa sitti qabnu.